Ayyaa shamarka fuunee kabajamtoota hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jirra jirtu galata waaqayyoon baay'ee nagaa kooti waaqayyotti haa tolu turtiin ana bira baay'ee gaariidha isin bira gaarii akka ta'e abdiin qaba turtiin jiruuf jireenyi maal fakkaata xiqqoo isinirraa badeeranatti fakkaata badaas akkasitti viidiyoo daddahee gadhiisaan jiru akka du'e jechaadha xiqqoo yeroon viidiyoo jedhe tarii dhufee keessanaa tarii ninti dhufee keessanaa kanarraa baqa yoo hundumaa akkasitti kilaasii xiqqootti taa'ee jechuun xiqqoo waan dadabbaruuf kanaaf viidiyoon gadhiisaan jiru. Waan waaqayyoo gaariidha hundumaa keessatti yeroo biyya galle immoo uffataa jennee mana keenya keessatti bakka barbaanne abinne bakka barbaanne teenye hojjechuun ni danda'ama waaqayyo guyyaa qaba hundummoo obsa barbaachisa. Ariifatanii osoo hin taane obsaniitu waanta ta'eef kana gochuuf immoo waan hundaa gochuuf obsa nu barbaachisa jechaadha. Yoo ariifanna ta'e dommaleetti kufuu dandeenya. Yoo ariifanna ta'e dommaleetti cabuu waan dandeenyuuf obsa nuuf haa kennu isiniin jedha. Innaa asumatti taasisee warroonni maatii naaf taatanii sheerii gochuun koomentii gochuun hordofaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada asumaanii. Asumaan illee warreen maatii koo hin taane sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii kootti dabalamaa. Wanta gaggaarii irratti hojjechuudhaaf illee qophii qabaa. Waaqayyoo joota muraasa booda gara Itoophiyaa deemee waan babbareedu waan isin fayyadu irra hojjechuuf qophiidha. Kanaaf isinis immoo na jajjabeessaa laayikii, sheerii, sabiskiraayib gochuun koomentii gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa waa tokko wal wajjiniin yaada tokko qabadhee dhufee jira. Maaliif innis anis waan natti dhagahame tokko dubbachuudhaaf dhufeen jira. Maaliif yoo jettanii yeroo maraa baay'ee waan arginu keessatti kan gammannu caala kan gaddinutu caala. Maaliif dhugaa ani baay'ee natti dhagahame akkuma argitanii barsiisaan tokko ajjeese jechaadha. Dhugaadha. Xalayyaa hiriyoota isaa maatii isaallee akka barreesse hundi keessan argitanii jiraachuu dandeessu. Tarii kan arginu jiraachuu dandeessu. Maaliif yoo jettanii abbaa dhaloota amma kanaa ta'eef ajjeesuun isaa tarii rakkinni ulfaannaan ta'uu danda'a. Tarii haalli ulfaannaan ta'uu danda'a. Egaa biyya ormaa keessattis akkasumatti kun lubbuu keenya dabarsinaa. Biyya keessattis akkasuma lubbuu keenya dabarsinaa. Baay'ee tokko natti dhagahame. Maaliif akka ta'e hin beeku. Baay'ee tokko nutti gaddeessa. Baay'ee nama gaddisiisas. Maaliif yoo jettanii biyya keessatti illee namni of ajjeese tokko mootummaa waaqayyoon galu. Asii biyya lafaarraa rakkina baqatee deeme garuu maalum to'amma walloo rakkinoo jabaate isa du'e irraa homaan argan. Inni jiru garuu guyyaa tokko biyya keenya seenaa ishee geeddarame guyyaa tokko rakkinni biyya keenyaa kun darbe guyyaa tokko jiruun biyya keenyaa kun waan gaariitti jijjiirame guyyaa tarii biyya keenya gammachuun dhufu jiraachuu danda'a. Guyyaa tokko keessatti guyyaa gammachuu dhufuu danda'a. Guyyaa tokko keessatti immoo gaafa sana inni jiru gara gammachuutti darbuu danda'a. Inni garuu ariifatee rakkina biyya lafaa ilaalee rakkina garaagaraa ilaalee lubbuu isaa balleesse yeroo sana kan arguu dhabuu danda'a. Maaliif rakkinni biyya keenyatti baay'achuunsaa aduutii biyya keenyatti baay'achuunsaa waaqayyoon mana toobsa qabnu nu ilaaluuf ittiin qoree nu madaaluuf malee inni akkanas hin jira baay'ee tokko natti dhagahame. Maaliif namni tokko waa rakkatu malee hin ajjeesu. Waa rakkatu malee namni tokko of hin fannisu lubbuun kun keessaa baatudha inni of hin fannisu. Baay'ee natti dhagahame maaliif akka ta'e hin beeku. Shaantaa isaan lubbira kaa'ee akkasuma xalayyaan barreeffate san yeroo dubbistan baay'ee garaa keessan nama raasa. Baay'ee garaa nama raasa. Dhugaa baay'ee garaan keenya raafame. Maaliif dhugaa baay'ee tokko keessi kiyya nagadde. Maaliif biyya keessaa kan nuti dhageenyu du'a biyya ormaarraa kan nuti dhageenyu du'a rakkina qofa. Amma hin obsina malee gollormaa keessatti sammuu keenya ganama yookaan maal dhageenyaan ni bilbila keenya laalla. Galgala immoo yoo rabnu yaa rabbi ganama maal dhageenya jechaa rabna. Sababni isaa siqiiqeenu sammuu nu dhukkubsee jira. Dhugaan isiniin jira. Baay'ee sammuun dhukkubsee jira. Ani akka kootti ganama yeroon ka'u maal dhageenya har'a moon jira. Yoo namni tokko sabbar zeenaa wayii qabatee miidiyaarra dhufe baay'ee tokko keessi kiyya dafee nana. Sababni isaa maaliif osoo biyyi keenya nagaa qabaatee nuti illee baay'ee sammuu keenya firii ta'ee hojjetachuu dandeenya. Yeroo biyya keenya keessa biyyi nuti jirru nagaa ta'e yeroo biyyi keessa jiru keenya rakkoo godhatu baay'ee tokko namatti dhagahama jechaa dhugaa obboleessi keenya kun waan rakkatee nuuf ajjeese hin beeku. Dhaloota barsiisuu bahe sana maal takkatti dhagahama hin beeku. Kana garuu baay'ee natti dhagahama. Maaliif dhugaa maatii isaaf jajjabina hiriyoota isaaf illee jajjabina hin jedha. Maaliif ammamillee yoo haalli ulfaate buloota ko ammamillee haalli yoo isinitti ulfaate of ajjeesuutti hin kaatina. Dursa waan
haalli nu ulfaata waan baay'eetu jira. Rakkinni biyya keenya akkuma itti fufeetti jira. Maaliif yoo jettanii har'a nagaan bu'aa yoo jenne wanta nagaan bu'u hin arginu. Bor nagaa ta'a yoo jenne borsu waan nagaa ta'uu hin arginu. Yoo har'a guyyaa tokko nagaa ta'e boru ibidda. Kanaaf kun immoo obsa nu barbaachisa. Obsa fixannee lubbuu keenya balleessuun nu barbaachisu. Maaliif yeroo darbe akkuma argitan fooqirra uffanistee kan ufajjeefte obboleettiin keenya tokko hin jirti. Akkasumallee kilaasuma raftutti illee kan kiloroksii dhugdee ufajjeefte hin jirti. Waa baay'eetu jira. Kan hundumaa keessa immoo yoo obsa qabaanne wayya. Yoo obsine waan guddaatti darbuu dandeenya. Yoo obsine. An akkasuma bulee tokko biyya keessa jiraniifis bulee tokko golormaa keessa jiraniif obsan dhaamsan isinii dhamu yoo jiraate obsan isinii jira. Maaliif namni obsa tokko qabu tokko waan baay'eetti darba. Maaliif kun hundumtuu maalirraa nutti dhufe hojjettan ufajjeessu namarraa nutti dhufe hojjettan biyyi keenya jaalala dhabuurraan. Bakka rabbashama maatii keenyarraan ilaalee haala garaagaraa haadha hiyyeessaarra manatu buqqa'aa jira. Haati hiyyeessaa goodaa teessee bu'aa jirti. Sababa kanarraan gaafa ilaalu dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama. Maaliif waggaa 7 waggaa 8 golormaa keessa hojjenne waggaa 3 waggaa 4 golormaa keessa hojjenne gaafa nuti walitti qabanne bakka mana ijaarranne gaafa jenne gaafa nu jalaa jiru waan baay'ee nutti dhaga'ama. Gaafa sana gara lubbuu keenya fajjeessuutu nu deemsisaa jechaadha. Anan baay'ee natti dhaga'ama yeroo tokko roon taa'ee yaadu. Maaliif hojjettan yeroo nuti amma mana ormaa keessa fincaan hinti beetii namaa dhiqne golaa ormaa keessa hirriba keenya malee kan akkasitti bifa keenya nutuutu hirribadha. Maaliif halkan keessa kaanii gaasii namarra dhaabachaa ollee gaafa dhandhee nuti dadhabnee bakka ammaa mana keenya walitti qabanne ijaarranne gaafa jenne gaafa nu jalaa buqqa'u waan baay'ee nutti dhaga'ama. Gaafa sanarraa lubbuu ofii ajjeesuun kan dhufu kanaaf. Ijoollonni baay'een kan lubbuu isaanii balleessan kanaaf. Namoonni baay'een biyya keessa ta'anis kan lubbuu isaanii balleessan kanaaf. Sababni isaa maaliif rakkina biyya keenyaa jaalala dhabu biyya keenyarraa kan ka'e ijoollonni baay'een lubbuu isaanii balleessaa jiru. Maaliif baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Kan ammoo yoo maal goone kana jalaa bahuu dandeenya. Yoo kadhata qabaanne, yoo obsa qabaanne, yoo gummaa qabaanne waan hundumaa darbuu dandeenya. Yoo obsa hin qabnu ta'ee damnee ammoo kaanee ammoo lubbuu keenyatti faranna yoo ta'e burullee rakkinni cimaan tokko kanaa olis nutti dhufee mo'achuu hin dandeenyu. Ammallee obsa qabaadhaan isiniin jedha. Namni obsa qabu waa baay'ee argama. Namni obsa qabu waa guddaa barata. Yoo obsa hin qabaannu ta'eeti kuluma ormaa keessa hojjechuu hin dandeenyu. Maaliif nama wajjin walii galtee qabaachuu hin dandeenyu. Yoo obsa qabaanne yoo jaalala qabaannedha. Maaliif yeroo maraa wanti nuti ilaallu wanti nu gammachiisu tokko hin jiru. Wanti nuti gurra keenyaan dhageenyu wantuma bakka namatti tolu miti. Wanta nuti ija keenyaan arginu waanuma nama gammachiisu miti. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'een gara lubbuu isaanii balleessu. Namoonni baay'een gara jireenya isaanii nama gad of taasisuutti deemu. Kun immoo yaaduu dhabuu sammuu keenyaati. Maaliif osoo lubbuun kona keessa jirtu funyoodhaan ajjeesee hin balleessu. Maaliif sababni isaa as biyya lafaa irratti illee cannaqamaan ture mootummaa waaqayyoo siin galu. Maaliif achitti illee cinqii asitti illee cinqii faayidaa tokko hin qabu. Maaliif amma millee isinitti taabatu gara lubbuu keessan ajjeesuutti hin deemina. Baay'ee tokko natti dhagahame. Maaliif sababni isaa yoo as ilaalle rakkina. Yoo achi ilaalle rakkina. Gaafa rakkina garaagaraa ilaallu seexannis immoo fiddee hoy namaan jetti. Godhi namaan jetti. Sababni isaa yoo nuti obbukkeedhaa shiifannee malee. Yoo nuti isa darbu kanatti bakka hin darbaa nan hojjetadha. Boru nama guddaan ta'a jennee yoo nuti karoorsine wanti nuti hin darbineef hin jiru. Sababni isaa osoo nuti kadhataan mo'annee wanti biyya keenya nagaan arganneef hin jiru. Garuu nuti asumatti gabaabsinee of ajjeesuutti kaanna. Asumatti gabaabsinee lubbuu keenya balleessuutti kaanna. Sababni isaa obsa fixachuu keenyarraan, obsa dhabuu keenyarraan kan ka'edha kun hunduu kan nutti dhufu. Kanaaf ani amma dandeettii kiyyaatti rabbiin obsa nuuf haa laatu. Obsa nuuf haa kennu. Waan hundumaa keessatti immoo adaraa keessan biyya keenya waaqayyoon kadhadhaa. Biyyi keenya nyaata dhabde miti, dhugaatii dhabde miti, uffannaa dhabde miti, jaalala dhabame. Waan hundumaa keessa jaalala dhabame. Umtuu dhabamee bishaan duwwaa dhugdee jaalalli yoo jiraate, jaalalli biyya keessa yoo jiraate, nagaa yoo jiraate, waa baay'ee keessa darbuun hin danda'amu. Waa baay'ee keessa darbuun hin danda'amu. Garuu immoo hundumaa qabaanneetu, hundumaa waan hundumaa arganneetu jaalaladhaan. Jaalaladhaan. Osoo jaalalli Itoophiyaa keessa jiraate, lammiin keenya maa bahee karaatti hafa. Lammiin keenya Saudi Arabiyaa keessatti guyyaa tokko keessatti namni 50 dhufu. Silaa maaf bahee dhuma. Osoo biyyi keenya nagaa qabaate
biyya keessattis hojjetanii jijjiiramuun hin danda'amu. Kanarraan kan ka'e akkuma argitan lammiin keenya yeroo hunda Saudi Arabiyaa keessatti illee dararama. Yeroo hunda feestaala qoshaashaa uffatanii ta'a. Yeroo hunda nyaata dhabanii waan garaagaraa ta'a. Achi keessatti lubbuun isaanii darbaa jira. Akkuma argitan kana. Akkuma argitan kana odduma arginetti nuti Itoophiyaan odduma arginetti keenya du'a bichaa rakkina bichaa ta'e. Maaliif gaafa as ilaallu baay'ee tokko. Yoo tokko jalaa bahee galee tokkotu dabalamee dhufa. Sababa maaliif rakkina biyya keenya baqaadhaaf, dhiphina biyya keenya baqaadhaaf as dhufa. Yoo asitti illee dhufan illee keenya asitti illee kanuma. Mana maadaamii keessatti kan rakkatu eenyu? Itoophiyaa. Mee Baangaalii rakkatu, mee Indoneeshiyaa rakkatu, Filiippiinii rakkatu, Jinuubii rakkatu, Ugaandaa rakkatu argitaniittu ani hin argine. Rakkina kana dhaga'u karuma Itoophiyaan dhaga'a. Maali sababni isaa kulormaa keessatti illee numatu rakkata. Sababa maaliifi sababa nuti biyyi keenya nagaa hin qabneef, sababa biyyi keenya kabajaa hin qabneef kanaafidha kan nuti rakkannu. Yeroo baay'eechaadha. Kan immoo nuti immoo yoo jabaanne inni musliima ta'es du'aa godhee inni kiristaana ta'es kadhata yoo goone rabbiin nu moosisa waan hin mooneef hin jiru. Dhugaa baay'ee tokko maaliif akka ta'e hin beeku. Torbee kana keessa baay'ee keessi kiyya baay'ee qabamee jira. Baay'ee tokko ofitti gadda maaliif nuura koon jijjiira, tarii haadha manaa koon jijjiira, tarii daa'ima koo, tarii maatii koo jedhee bahee dhufe mana hidhaa keessatti al tokko nama 50. Akkuma arginu obboleessi keenya barsiisaa ta'eetoo jiru uffannisee uffacheesse. Yeroo darbees torbee akkuma argitan obboleettiin keenya fooqirra uffannistee uffacheesse. Maaliif waanuma rakkinuma kanan dhagaa uffacheessuu wayya kan jedhan baay'ee isaaniitu jira. Kan nuti hin argine kan nuti hin dhageenye. Inni dhoskaatti deema malee gaafa kolfinuu keessi keenya madaadha. Garuu immoo hin kolfinaa lakaan keenyaaf. Sababni isaa maaliif lubbuun nu keessa jirtiif ka'a. Dhugaan baay'ee natti dhaga'ama. Akka kootu baay'ee keessi kiyya natti dhaga'ama. Maaliif rakkina tokko keessa rakkina dabarfadha yookiin maatii koon geeddara yookiin haadha koo abbaa koon geeddara dhufe yeroo mana hidhaa keessatti dararrii akkamiitiin rakkina akkamiitiin beela akkamiitiin dhiphina akkamiitiin baay'ee natti dhaga'ama. Mee yeroo teessanitti yaadda ani yeroo baay'ee yeroon taa'ee yaadu yeroo tokko maaliin ta'ee nuuf hin jedha deebi'ee maaliif garuu waa rakkadhee yookiin waa intineetoon ta'a lammiin koo achi keessatti miidhamu lammiin koo biyya keessatti miidhamu baay'ee natti dhaga'ama. Maaliif ani lammii kamaa ta'u Itoophiyaadha tokko. Itoophiyaan tokko maaliif wanti Itoophiyaa maqaadhaaf mee askoota golormaa keessatti waluma afaan Abashayaa jedhama. Waluma afaan Itoophiyaa jedhama. Garuu osoo jaalala qabaannee osoo tokkummaan jiraate wanti nagaan biyya keenyaatti taa'ee hin jiru. Nutis akka golormaa keessatti kabajaan namu. Nutis akka golormaa keessatti amma yoomitti golormaa keessa hojjechuu. Amma yoomitti imimmaan keenya dhangalaasaa deemu. Kana yaa Rabbi sumatti dhiisne dhugaa. Baay'ee tokko natti dhaga'ame waan natti dhaga'ameef baay'ee tokko irra deddeebi'ee dubbadhee ifa manaaf godhaa isiniin jedha. Amma dandeessanitti obboloota koo lubbuu keessan balleessuu yaadina hin darbiti barittiin hin darbiti guyyaa tokko nagaan dhufuu danda'a guyyaa tokko jaalala deebuu danda'a. Obsa qabaadhaan isiniin jedha obboloota koo baay'ee isaa obsa nu barbaachisa. Waan na hordoftaniif galatoomaa viidiyoo koo yeroo jalqabdan laayikiidhaan jalqabaa sheeris naaf godhaa. Komentis naaf godha yeroo darbe immoo biraankiin anu jedhe irratti namoonni sadan tokko biraankiin gootamoo sagaleen isaa hin nagaa'u jettanii kanaan durallee biraankii godheen ture jechaadha. Siruma isaa sagaleen hin dhaga'amu dinnaan balleesse malee biraankii kanaan durallee yeroo lammataa godhuuf godhe garuu ta'uu dhaga'amu dide jechaadha. Maal sababni isaa boojii jiruuf sagaleen baay'ee hin dhaga'amu malee biraankii isiniin goone isiniin jechuu barbaada. Gara fuulduraatti manuu galuu waan jiruuf waliinuu wallee faana dhufnee haasa'uu dandeenya. Kanaaf biraankiin gochuuf osoo hin taane sagaleen isaa hin nagaamu guyyaan hojii hin qabne guyyaa sanbataa qofaa guyyaa sanbataa immoo chaarchii waan ta'eef biraankiin hin barbaachisu guyyaa sanbataa jechaadha. Wal gufachiisuun hin barbaachisu. Innaa wal gufachiiftee raaftee guyyaatti dhiifamu wal gaafattudha malee isiniin jedha. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaa kabajoomaa laayik sheer koomantinaaf godhaa na jabeessaa. Haraddoon taa'u mana ishii dhiphoo kana hin ilaalinaa bur mana bal'aatti ba'uuf hin jedha. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaa yoo sin gaddisiiseera ta'e immoo dhiifama naaf godhaa.